Irreechi calaqqee ayyaana guddaa Oromoo tokkummaaf eenyummaa Oromoof utubaatee Oromoo miiliyoonotaan kaabaa kibba baadiyyaa walitti fiduun kan uumaa ofii itti galateeffatudha. Ayyaana duudhaansaa jaalala nagaa araaraa fi abdiiti. Oromoon waggaatti al takka kallattii adda addaan bobba'ee ayyaana calaqqee sirna gadaa keessaa tokko kan ta'e Irreessa irratti wal iyyaafata. Irreessi Oromoo kan darbe dhiifama araara fuulduraaf ammoo nagaa labsa. Baroota hedduuf keessattuu bara Oromoon sirna gadaan ofiin of bulchaa turetti addatti irreessa hora Finfinnee fi hora Harsadee waggaan sirna ho'aan kabajata. Haa ta'uutiin addatti waggoota 150 darban keessatti erga Oromoon sirna gita bittaa jalatti kufee kaasee irreessarraa dhorkamee ture. Maqaan adda addaatti kennamee duudhaan ayyaanichaa qabu haalamee akka hin kabajamne taasifamaa ture. Keessattuu irreessi hora Finfinnee waggaa 150 dura akka Finfinneetti hin kabajamne taasifame. Kan hora Harsadee magaalaa Bishooftuutti kabajamus takka kabajamaa takka dhaabsifamaa yoo nagahee dhaloota har'aa dhaqqabe. Finfinneetti yeroo jalqabaaf irreessi kan kabajame waggaa darbe bara 2012 hooggansa Oromoo Dr. Abiy Ahmediin durfamutu waggaa 150 booda Finfinneetti hora Finfinnee milkoomsan. Ayyaanni irreessaa kan Finfinnee hora Finfinnee namoonni hedduu hin kabajamu jedhanii sodaataa turan garuu ammoo hooggansi Oromoo akka danda'amu agarsiisee seenaan dagatamne dalaguun duudhaan eenyummaan Oromoo Finfinnee keessatti deebi'ee akka ol ba'u taasifame. Irreessi Oromoo mallattoo eenyummaa Oromoo kan Oromoota hundaa ta'e kun waggaa kabajamu Oromoo miiliyoonotaan lakkaamantuu addatti Bishooftuutti argama. Waggaa darbe ammoo yeroo jalqabaaf waggaa 150 booda Finfinneetti horri Finfinnee gaafa kabajamu Oromoon Oromiyaa mararraa buqqee Finfinneetti yaa'e kan yaadatamudha. Walakkeessa bara 2012 addunyaa mara kan raase taateen tokko uumame Koronaan. Koronaan Chaayinaa ka'ee addunyaa mara walga'ee ilmaan namaa miiliyoonotatti siqan fixe. Afrikaattis weerarri biyyaa fi nama hin filanne seenuun miidhaa dhaqqabsiisaa jira. Miiliyoonota faalee kumoota hedduun kan shallagaman lubbuu galaafataas jira. Dinagdee addunyaas raase siyaasa addunyaas akka malee waliin dha'e kan filannoo dhaabsise walitti dhufeenya namootaa daangeesse waliigala sochiilee hawaasummaa danqe. Dhibeen kun biyya keenya Itoophiyaa seenee kumoota baay'ee saaxilee kumaa ol kan ta'an lubbuu balleesse. Dhibeen weeraraan kun Itoophiyaattis akka malee hammaataas jira. Sababa Koronaas waa hedduu haqaman walga'iin filannoon biyyaalessaa ayyaanonni amantaaf ummata baay'inaan hirmaachisan akka hafaniif Koronaan dirqe. Ayyaanni Sidaamaa kan akka Fiichee Cambalaalaa, ayyaanni ummata Amaaraa fi Tigree Ashandaa, Shaadey, Ashandiyyee, ayyaanni amantaa Islaamaa Arafaan akkasumas imalli Hajjii sababuma Koronaan ayyaanota otoo hin kabajamiin hafan keessaati. Barana ammoo ayyaanni Irreechaa sababa Koronaa kanaan akka duritti kabajamuuf kan dandeechisu miti. Weerarri ayyaanota kaan hanqisee Irreechaaf addatti kan hayyamu miti. Koronaan dhibee shaffisaan tatamsa'uu fi ajjeesaa ta'edha. Dhibee walitti dhiyeenya namaa dhiyoo irratti dafee tamsa'udha. Kanaaf ammoo ayyaanni akka Irreechaa uummata miiliyoonaan hirmaachisu akka duriitti kabajuun waan hin malledha. Kanaaf ayyaanni Irreechaa baranaa miiliyoonota hirmaachisuu baatus karaa seeraa fi safuu ayyaanichaa eegeen duudhaan Irreessaa otoo nafiin kabajamuu akka qabu ni amanama. Karaa dhibee kanaaf naman saaxilleen ni kabajama. Irreessi kan bara 2013 karaa duudhaa ayyaanichaa hin hambifneen Finfinnee fi Bishooftuutti akka kabajamu Gumiin Abbootii Gadaa murteesseera. Fulbaana 23 Irreessi hora Finfinnee akkasumas fulbaana 24 bara 2013 ammoo Irreessi hora Harsadee Bishooftuutti namoota muraasaan akka kabajamu murtaa'eera. Akka durii miiliyoonotaan godinaalee hundarraa dhufanii kabajuun dhibee kanaaf saaxilamu waan ta'eef karaa bakka bu'oota filamaniin qofa akka kabajamuu fi ummanni hafee akkaataa Koronaaf hin saaxilamnetti malkaa itti dhihoo jirutti akka ayyaaneffatus Gumiin Abbootii Gadaa kun murteesseera. Haa ta'uti qaamoleen hedduu ummataaf hin yaanne murtii Abbootii Gadaa kana gara siyaasaatti jijjiiruun olola dharaa hafarsaa jiraachuun ammoo mul'ateera. Yoo sabni jiraate ayyaanni kan jiraatu. Dhibeen kun ammoo addunyaa hundaal tokkotti kan waliin ga'edha. Kaan fixee Oromoo dhiisu hin jiru. Olola sobaa mootummaan ayyaana keessi jalaa dhoksee jedhuun Oromoo miiliyoonaan baasee weerara dhibee kana keessatti jeequmsa kaasisee dhiichisiisee
dhibee fi hokkaraan ficcisiisuuf akeekkatamee hojjetamaa jiraachuu sabii hubatuu fi hubachiisuu isa feesisa. Kaayyoon olola kanaa irreessi calaqqee sirna gadaa ta'e kan duudhaan isaa araara, jaalala, tokkummaa, nagaa fi safuun beekamu kan dhaabbata yuuneskoon akka hin galmoofneef addunyaa biratti kabaja dhabsiisuun sirnicha xureessuuf akka ta'e ifaadha. Mallattoo nagaa kan ta'e kana booreessuun siyaasaan laaqanii beekamtii dhoowwisiisuuf carraaqqiin qaamoleen farra Oromoo ta'an taasisan olaanaadhaa of dagatuun hin feesisu. Gama biraan utubaa tokkummaa Oromoo kan ta'e irreessa irratti rakkoolee uumuun tokkummaa Oromoo laaffisuufis ijibbaatamaa akka jiru ni beekama. Duudhaa ayyaanichaa kan ta'an araara, jaalala, nagaan akka hin lallabamneef Oromoos gandaaf amantaan qoodanii ijoo ayyaanichaa faallaa kan ta'e irreessa irratti fiduun tokkummaa Oromoo faalleessanii Oromoo kuffisuuf hojiin qaamolee faallaa ta'anii hojjetamaa jiran mul'ataa jiru. Gama biraatiin hawaasni Oromoon ala ta'e Oromoo irraa shakkii akka qabaatu Oromoon kophaatti akka bahu qopheeffamuun irreecha duudhaa nagaa araaraa fi jaalalaa ta'e kana siyaasaa fi hokkaraan jeequmsaan faaluu barbaaduun kaayyoo humnoota egeree Oromoo dukkaneessuu barbaadaniitiin yoo jeequmsi jiraatu namuu balbala cufatuuf fiiga waan ta'eef. Kan biraan inni ijoo ammoo sabicha koronaan fixuuf kan akeekatedha. Hojiin qaamolee faallaa ta'anii kun dhibee haafaa muka otoon filatiin hunda wal faana haxa'aa jiru kana uummata Oromoo irratti hammeessuu hanga ganda hundaatti galee sanyii Oromoo lafarraa balleessuu sabichaan buqqa'e bayi ayyaana irreechaa kabajadhu kan jedhan dhukkubicha ollaa fi maatiitti galchanii Oromoo mara waliin geessisanii dhumaatii guddaa dhaqqabsiisuuf akeekkatu nama hubatee murtee abbootii gadaa kabajuu akka qabu asumaan dhaamna. Kallattiin abbootiin gadaa kaan kallattii egeree Oromoo yaadu kallattii duudhaa Oromummaarraa maddedha. Sirna gadaa kabajuun abbootii gadaa kabajuurraa eegala. Koronaan akkuma jedhame dhibee shaffisaan nama ajjeesu waan ta'eef akka durii kabajuun ulfaataadha. Namni darbus irreessin darbu waggaa waggaan itti fufa. Kanaaf jiraannee isa booru dhufu arguun murteessaa waan ta'eef dabalataan murtee abbootii kabajuun ofiif tola. Irreessi kan Oromoo hunda walitti qabudha. Irreechi bara baraan kabajamuu akka milkaa'u murtee abbootii gadaa kabajuudha. Irreecha baranaa seeraa fi safuusaa eeganii ayyaanicha kabajuu feesisamu. Jawaar Mohaammed fi Baqqalaa Garbaa dabalatee namoota 24 irratti himanni shororkeessummaa banameera. Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Adaanaa akkasumas bakka hin jirreetti kan himataman Oromiyaa Miidiyaa Neetwork, Dajanee Guutamaa, Biraana Masqalaa Abbabaa Sanyii fi Tsaggaayee Araarsaa dabalatee waliigalaan namoota 24 irratti seera yakkaa bara 1996 bahe keeyyata 240 darbuun sabaa fi amantaa bu'uura kan godhate walitti bu'iinsa waliinii kaasuun gosti tokko gosa tokko irratti akka ka'u taasisuu yakka shororkeessummaa ittisuu fi to'achuuf labsii bahe lakkoofsa 1176 muraa 2012 labsii yakkaa teleekoomii waliin ta'uu lakkoofsa 761 muraa 2004 fi labsii bulchiinsa meeshaa waraanaa lakkoofsa 1177 muraa 2012 darbuun yakka raawwataniin abbaan alangaa waliigalaa federaalaa fulbaana 6 bara 2013 mana murtii olaanaa lidataa ramaddii dhaddacha yakkaa lakkoofsa galmee 26 duwwaa 215 himatamtoota 10 irratti himannaa shororkeessummaa baneera. Waxabajjii 20 bara 2012 ajjeefamuu artiist Haacaaluu Hundeessaa Walqabatee Oromiyaa keessatti hokkara ka'een lubbuu lammiilee hedduu balleeffamuu fi qabeenyi guddaan barbadeeffamuun gamatti magaalonni akka Shaashamannee fi Baatuu lammata akka hin kaanetti bifa fakkaatuun ibiddaan daareeffamaniiru. Kana bu'uura godhachuun Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa dabalatee namoota 24 irratti himanni kan baname himata shororkeessummaati. Bakka hin jirreetti ammoo kan akka Dajanee Guutamaa, Biraana Masqalaa Abbabaa fi Tsaggaayee Araarsaafas waamicha biyya diiguu irra deddeebiin taasisaniin
shororkeessummaan himatamaniiru. Oromoon addatti qeerroo fi qarreen Oromiyaa sirna waggoota 27 Oromoo quucarsaa ture wayyaanee qabsoo dhooftuu taasisaniin Oromiyaa irraa Maqaleetti galchan. Uummanni Oromoo qabsoo isaatiinis wayyaanee erga Maqaleetti galcheen booda mootummaa jijjiiramaa hundeeffate. Mootummaa jijjiiramaa kanaanis maqaa Oromummaan kanneen shororkeessaa jedhaman shororkeessummaan irraa ka'ee biyyatti galan hidhaa keessatti hiraarfamaa kan turan bilisa baafaman. Kanneen keessaa Jawaar Mohaammed fi Baqqalaa Garbaa isaan tokko. Haa ta'uti namoonni fi miidiyaaleen shororkeessummaan adamsamaa turanii bilisa baafaman injifannoo Oromoo duubatti deebisuuf innaa hojjetan arguun baramaa dhufe. Afaan bilisoomneerra jedhu gabroomneerra jechuun eegalame. Oromiyaan akka diigamtu injifannoon Oromoo booddeetti akka deebi'u diina Oromoo waggaa 27 dararaa ture farda ta'uun imala gara ifaa taasifamu dukkana keessaan bahamnetti deebisuuf fiigame. Kanaaf ajjeefamuun Haacaaluu Hundeessaa ragaadha. Battala Haacaaluun ajjeefametti labsiin lolaa labsame. Lubbuun namaa akka baalaatti harcaafamuu eegale. Obboleessi obboleessa irratti akka ka'u amantaan akka walirratti duuluuf waamichi godhame. Reeffa artiist Haacaaluu Hundeessaan daldaluuf qophiin xumurame. Oromoon saba biraa irratti akka ka'u waamicha taasisan. Kan ala jirus fagoo taa'uun waamicha lammiilee ibiddatti oofuu dhiyeessan. Ijoollee ofii barsiifataa ilmaan hiyyeessaan ammoo baratiin kai cufi taay bani gubi nafxanyaa Oromiyaa irraa arii Oromiyaa nafxanyaa irraa qulqulleessi jedhu iyyanii yisiisan. Balaa kanaanis namni qalame. Ajjechaan suukkanneessaan irratti raawwatame. Magaalaan akka Shaashamannee fi Baatuu qabeenyi ilmaan hiyyeessaa tajaajilu hundi ibiddaan daareeffaman. Bu'uuraaleen misoomaa investimentiin adda addaa dhaabbiitti daaraatti makaman. Kaayyoonii fi akeeki ijoon humnoota kanneenii ammoo Oromiyaan hiyyuma keessa akka jiraattu investimentiin jiru akka barbadaa'u kan biraa ammoo akka hin dhufne gadadoon akka babal'atuuf ta'e jedhamee kan hojjetamedha. Bu'uuruma kanaan mootummaan namuu seeraa ol miti kan jedhuun akkasumas nageenya uummataa mirkaneessuuf jecha tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu fudhachuu eegaluun hojii sirna haqaa mirkaneessuutti seeneera. Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa yookiin Adaanaa, gaazexeessaa Dajanee Guutamaa hanga Biraana Masqalaa Abbabaa fi Tsaggaayee Araarsaatti warra jiran dabalatee namoonni 24 dhiyeenya kana farra heera mootummaa ta'uunii fi shororkeessummaan himanni irratti banameera. Saba tokko isa kaan irratti kakaasuu hanga fulbaana 30 booda mootummaan aangoosaa ni fixata. Mootummaan hin jiru jechuun uummata mootummaa irratti kakaasuun mootummaa humnaan jigsuun himanni irratti banameera. Kaayyoon humnoota kana Oromiyaa diiguu, Oromoo bittinsuu ta'us dammaqiinsi uummatichaa olaanaa ta'uu irraa fi mootummaan ga'umsaan to'atuun fashaleera. Olaantummaan seeraa kabajamuun dirqama.